Sagantaa keenya duraa keessatti atoomii fi wantoonni atoomiin irraa ijaaraman maal akka ta'an ilaallee turre. Akkasumas elektirooniin niwukileesii irratti marsee kan argamu yommuu ta'u, pirootoonii fi niwutirooniin immoo handhuura atoomiitti akka argaman ilaalleerra. Qophii keenyarraan immoo elektirooniin maaliif niwukileesiitti hin kufne yookaan irra marsuu dhiisee maaliif irraan godaanne kan jedhu waliin ilaalla. Uumamaan elektiroonii fi pirootooniin chaarjii negatiivaa fi poozitiiva jedhaman qabu. Kunis elektirooniin chaarjii negatiiva yommuu qabaatu, pirootooniin immoo chaarjii poozitiiva qaba. Chaarjonni kunis amala isaanii keessatti chaarjii isaan fakkaatu ni dhiibu, kan isaan hin fakkaanne immoo ni harkisu. Kana jechuun elektirooniin elektiroonii ni dhiiba, pirootoonii garuu ni harkisa. Pirootooniinis pirootoonii ni dhiiba, elektiroonii garuu ni harkisa. As keessatti niwutirooniin garuu chaarjiin isaa 0 waan ta'eef humna dhiibuus harkisuus of keessaa hin qabu. Walumaa galatti egaa elektirooniin chaarjii negatiiva qabu kunii fi niwukileesii gidduu sababa pirootooniin niwukileesii keessa jiruuf humna wal harkisuutu jira. Sababa kanaaf elektirooniin niwukileesii irraa baqachuu dhiisanii irra marsanii argamu jechuudha. Haa ta'uuti garuu elektiroonii fi niwukileesii gidduu humni wal harkisuu erga jiraatee elektirooniin maaliif niwukileesiitti kufuu dhiiftee irra marsitee kan jedhuuf sababni isaa elektirooniin pirootoonii irratti kufuuf ni yaalu. Garuu ofii isaanii immoo waan wal dhiibaniif niwukileesii kana qimmiidanii itti naanna'uurraan kan hafe carraa isaan ittiin dabaree walii eeganii keessatti kufanii jiraatu. Kanarraa kan ka'e elektirooniin ofii wal danqee niwukileesii bira ga'uu dadhabee irra marsaa jiraata. Seerri kun yeroo hunda dhugaadha yoo jenne dhugaa ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf osoo haayidroojinii fudhattaniin elektiroonii tokko qofa waan qabuuf elektirooniin isaa pirootooniin harkifamee niwukileesii keessatti kufa ture. Dhugaan isaa garuu akkas miti. Kana jechuun immoo seerichi nuti haasa'aa turre kun hin xumuramne jechuudha. Mee seera kana xumuruuf gaaffii hayyoonni hedduun dhufaatii kwaantam mekaaniksii dura elektirooniin yeroo fiigdu anniisaa ishee ofirraa arguftee maaliif niwukileesii keessatti hin kufne kan jedhu waliin haa ilaallu. Gaaffiin kun hayyoota hedduu rakkisaa turus dhalachuu kwaantam mekaaniksiitiin deebii hanga har'aatti itti fayyadamaa jirru argateera. Akka saayinsiin kun jedhutti sababni elektirooniin anniisaa ishee ofirraa harcaaftee niwukileesii keessatti hin kufneef anniisaan walitti fufaa wayii osoo hin taane kwaantaayizd waan ta'eefidha jedha. Kanaaf elektirooniin yeroo fiigu akkuma arge anniisaa harcaasaa fiiga osoo hin taane kan inni anniisaa isaa jijjiiru yeroo orbiitii isaa jijjiiru qofaadha. Kanaaf anniisaa harcaasuutiin elektirooniin niwukileesii keessatti akka hin kufne hima. Kana jechuun gabaabumatti elektirooniin orbiitii irra adeemaa jiru yoo jijjiirrate malee anniisaa fudhachuus gadhiisuus hin danda'u jechuudha. Akkuma fedhan hamma anniisaa isaanii hin jijjiiran taanaan immoo carraan isaan niwukileesii keessatti ukkaanfaman ni xiqqaata. Fakkeenyaaf niwukileesii keessatti kufuuf anniisaa 0.5 juul ofirraa baasuu qaba yoo ta'e anniisaan kun immoo akkasitti ba'uu hin danda'u. Akkuma nuti liiftii yeroo yaabban 1.5, 2.5, 3.5 hin jenne elektirooniinis akkasuma 1, 2, 3 jedhee lakkaawwata malee akkuma arge ofirraa buqqisee darbatee bakka barbaade hin deemu. Kana jechuunis elektirooniin tasuma niwukileesii wajjin waliin argan jechuu miti. Yeroo tokko tokko carraa elektiroononni niwukileesii keessatti kufan ni jiraata. Kufanii garuu muculuqanii keessaa ba'u malee carraan achi keessatti hafuu isaanii baay'ee xiqqaadha. Kan isaan achi keessatti hafuu danda'an yoo niwukileesii keessaa pirootoonii baay'een jiraate elektirooniin liqimfamte kun pirootoonii wajjin wal nyaachuun niwutiroonii uumti. Yeroo kanas eenyummaa atoomii kanaa elementii duraa irraa jijjiiramee elementii biraa ta'a. Haalli kun garuu uumama keessatti baay'inaan hin mudatu. Walumaa galatti egaa elektirooniin niwukileesii keessatti akka hin kufneef sababni inni jalqabaa ofii isaanii waan wal danqanii wal unguwaniifidha. Elektiroononni niwukileesiitti maxxananii jiran immoo carraan isaan niwukileesii keessatti kufan ni jira. Akka carraa ta'ee pirootoonii wajjin yoo wal nyaatan malee keessa galanii jiraachuu hin danda'ani.
Kun hunduu haa ta'uutii garuu wanti isin ajaa'ibu hanga ammaatti wanta atoomii keessa jiru haa turuutii atoomii mataan isaatu meeshaatiinis ta'e ija keenyaan arginee hin beeknu. Yoos immoo akkamitti bara qaroominni akka har'aan jiraatiin keessatti jiraachuun wantoota kanaa barame yoo jettan imala abuurraa atoomii jedhuun guyyaa itti aanutti isiniif dhiyeessina. Ammaaf turtii gaarii.